Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne kan suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu hojii turaan affeerraa keenya kun Biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Oromiyaa irraa daa'imman umriin isaanii waraanaa hin gahin maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin gara naannoo Amaaraatti geeffaman dhumaatii hamaaf saaxilaman jedhamee jira. Haleellaa irratti raawwatamaa jiruun akka baala mukaatti harca'aa jiru jechuudhaan odeeffannoon gamas irraa bahe ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Jawaar Muhammadis kanarratti yookaan immoo kanaan wal qabsiisuun yaada inni poosti godhe qabannee jirra isin biraan geenna. Naannoo Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraatii fi aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeesse kanaanis injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Lolli naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan hammaatee jira. Lubbuu namoota hedduu galaafataa jira. Namoonni hedduun lola kanaan lubbuu dhabanii jiru. Keessattuu lolli naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraatti deemaa jiru ilmaan Oromoo hedduu lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne dhabsiisaa jira. Naannoo Oromiyaatti milishaa leenjii hin qabne kan dandeettii lolaa hin qabne akkasumas kan umriin isaanii lolaa fi bobbaasuuf hin hayyamne kan loluufis fedhii hin qabne dirqamaan gara dirree lolaatitti erguudhaan hedduun isaanii lubbuu dhabaa jiru. Naannoo Amaaraatti immoo wanti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru waan adda ta'ee fi himuufis kan namatti ulfaatu jedhamee jira. Ilmaan Oromoo umriin isaanii waraanaaf hin gahin leenjii gahaan alatti dirqamaan maatii jalaa guuranii maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin naannoo Amaaraatti geessanii naannoo Amaaraatti akka baala mukaatti harca'aa jiru jedhamee jira. Jawaar Muhammadis dhumaatii ilmaan Oromoo naannoo Amaaraatti irratti dhaqqabaa jiruun wal qabsiise yaada kennee jira. Jawaar Muhammad nama naannoo Oromiyaa irraa naannoo Amaaraa dhaqeetuyyuu waan naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo tahaa jirtu naa hime jechuudhaan yaada kenneen dhumaatiin maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin ilmaan Oromoo daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin gahin naannoo Amaaraatti geessuudhaan haleellaa irratti raawwatamaa jiruun akka baala mukaatitti harca'aa jiraachuu ibsuudhaan gabaabamatti dhumaatii dhageettii dhabe jedheenii jira. Ajajoonni waraana mootummaa daa'imman naannoo Oromiyaa irraa naannoo Amaaraatti geessan faannootti harka hin kennatina. Faannoon yoo harka itti kennattan isin ajjeefti jechuudhaan gorsanii daa'imman akka harka hin kennanne taasisuudhaan dhumaatiin hamaan akka irratti raawwatamu taasisan jechuudhaan namni odeeffannoo Jawaariif kenne kun ibsee jira. Ajajoonni waraanaa immoo yoo itti tolte harka kennatu, yoo itti tolte immoo konkolaataan baqatu fi harka kennataa, yoo itti tole immoo jala baqataa ilmaan hiyyeessaa ficcisiisaa jiran jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin immoo dhumaatii guddaa daa'imman naannoo Oromiyaa irraa garas geeffamanii fi sababa kan ta'e walquba qabaatu ajajoota waraana mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraatti jedhee jira. Ajajoonni waraana mootummaa hedduun meeshaan waraanaa hedduun gara faannoo yookaan immoo hidhattoota naannoo Amaaraa akka galu akkasumas miidhaan guddaan humna raayyaa ittisa biyyaa irratti akka dhaqqabu haleellaan hamaan akka irratti raawwatamu haala mijeessan jedhamee jira. Dhumarratti daa'imman naannoo Oromiyaatti fi naannoo Kibbaatti guuruudhaan garas geeffaman waan lolaniifillee kan hin beekne ta'uu kan ibsanii fi kan himan yoo himan dhumaatiin naannoo kanarratti taa'aa jiru baay'ee kan himuufillee namatti hin tolle jechuudhaan Jawaaritti himee jira. Jawaaris odeeffannoo kana poosti godhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaatti fi aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeessanis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin aanaalee garaagaraa keessatti gaggeesse irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaattis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra.
Woboon zoonii kaabaa fi lixaa keessatti diina du'aaf madoon adabuu beeksise. Abdiin saba gabroomee gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatiitti kaleessa Eebila 9 humna diinaa maqaa sakattaa woboo jechuun baay'inaan bobbaatee hawaasa nagaa goolaa turte irratti tarkaanfii fudhateen bakka addaa qilxuu jedhamutti guyyaa saajaatti milishotaa fi jaleewwan sirnichaa Ahmad Muhammad Shumaatii fi Sayyoo jedhaman dabalate lakkoofsaan hedduu kan ta'an madoo dandambii hin qabneen adabee jira. Haleellaan leencota sabaa woboo zoonii kaabaan diinaaf lukkeelee diinaa irratti fudhatamu ittuma fufuun godinichummaa aanaa Arxummaa Furseetti Eebila 8 loltoota sirnichaa maqaa sakattaa woboon ba'anii ganda qotiitii jedhamu irraa hawaasa nagaa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuun iddoo isaan ofiif keessa buufatanii jiranitti jajjabeen woboo Eebila 8 galgala halkan keessaa gandichatti ol seenuun rasaasaa fi boombiin diina akaa'ee loltoota 8 ol irraa madeessuun kan hafte baaruudaan ulattee baaraagdee faca'uun halkanuma sana ganda uummata nagaa irraa buqqisanii ofiin keessa buufatanii turan kan lakkisanii deemuunis beekamee jira. Gootichii fi abdiin wanteen saba Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa ergamtoota bilchiginnaa irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun zoonii lixaa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaloogii Walal ganda Jeenoo jedhamu keessattis kaleessa Eebila 9 diina kallattii afurii oliin maqaa sakattaa woboo jedhu sababeeffattee bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo culluqaa gonfatee jira. Tarkaanfii kanaan loltoota diinaa 18 battalatti ajjeesee danuu madeessuun loltoota 5 ammoo jiraatti harkaan qabuun injifannoo dachaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee hedduu jororoo bireenii fi qophiilee waraanaa hedduu dugda isheerraa harcaasuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Gootichi barbaadan haqa sabaa woboon guyyuma kaleessaa tarkaanfii dabalataa diina irratti fudhateen humna dabalataa birmannaaf sochii gochaa turte aanaa Awwaa Galaan ganda Baddeeyyii bakka addaa Kofolee jedhamutti dursee attee hidhee eeguun tekstoota faashistii abbaa irree hedduu ishee akka baala mukaatti harcaasuun injifannoo boonsaa argatee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa humna diinaa irratti fudhatame kanaan loltoota PP baay'ee du'aan yoo adabu kanneen lakkoofsaan 14 ol ta'an ammoo madoo dandambii hin qabneen adabee milkiin goolabee jira. Loltoonni kunneen reeffaa fi madoo ishee dhoksuuf jecha hanga halkan keessaa sa'a 3tti bakkicha kan turte yoo ta'u reeffa madoo ishee konkolaataa afuriin fe'achuun ishee dhaga'amee jira. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate maaltu jira odeeffannoo jedhu argachuuf yaallee turre wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye yeroo nu ga'etti isin biraan geenna. Oduun itti aanu abbuuti yookaan TPLF murtoo mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay irratti dabarse mormee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay abbuuti yookaan immoo TPLF murtoo mootummaan federaalaa bara hojii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa tokkoof dheeressuuf dabarse waliigaltee Piriitooriyaa kan diiguu fi beekamtii kan hin qabne jechuudhaan ibsa baaseen balaaleffatee jira. Ibsi TPLF kun kan ba'e erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Angoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa waggaa tokko dabaluun waggaa tokko dabalataaf pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan akka itti fufan Angoo isaanii dheeressee boodadha. TPLF akka jedhetti bulchiinsi yeroo naannichaa kan hundeeffamu marii siyaasaa qaamolee lamaan mootummaa federaalaa fi TPLF'n gidduutti taasifamuun waan ta'eef dheereffamuun Angoo kunis marii kanaan dhiyaachuu qaba ture jedhee jira. Kanaaf murtoon kun hirmaannaa fi beekamtii TPLF malee fi akkasumas murtoo gamtokke yookaan immoo murtoo mootummaa federaalaa qofa waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhee jira. Oduu biyya alaatiin Jibuutiin har'a filannoo pirezidaantummaa filataa ooltee jirti. Uummanni Jibuutii pirezidaantii biyyattii filuudhaaf sagalee kennaa oolanii jiru. Pirezidaantiin biyyattii Ismaa'eel Umar Geelee yeroo jahaffaaf dorgommii pirezidaantummaa kanarratti hirmaatee jira. Pirezidaantii Ismaa'eel Umar Geelee dorgommii bara kanaa irratti hirmaatuun duratti bara dabre seera biyyattii fooyyessuudhaan dorgommii pirezidaantummaa har'a gaggeeffamuuf haala mijeessee ture jedhamee jira. Pirezidaantii Ismaa'eel Umar Geelee manguddoo waggaa 78 yoo ta'u Jibuutii waggaa 20 oliif bulchee jira. Miseensa bulchiinsa mootummaa kan ture amma immoo dorgomaa yookaan morkataa pirezidaantii Ismaa'eel Umar Geelee kan ta'e Muhammad Farah Samatar nama jedhamu yoo ta'u dorgommii kana irrattis ni mo'ata jedhamee eeggamaa hin jiru jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Kanaafis pirezidaantii Ismaa'eel Umar Geelee bara 1999 yeroo jalqabaatiif pirezidaantii ta'ee aangoo qabatuun hanga bara kanaatti Jibuutii kan bulche bara kanas marsaa jahaffaa fi filannoo kana ni mo'ata jedhamee tilmaamni kennameefii jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduun itti aanu Ameerikaa fi Iraan gidduutti mariin araaraa
Lola baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaa fi Israa'eliin Iraan irratti banamee ture wal qabatee waraana deemaa ture waaratti dhaabuudhaaf guyyaa boru Paakistaan Islaamabaaditti gaggeeffama. Jilli marii kana kan Ameerikaatii fi kan Iraanis Islaamabaad galuun beekamee jira. Paakistaan haala nama ajaa'ibuun jila Iraan simattee jirti. Of eeggannoo cimaa taasisuudhaan xayyaarota waraanaa hedduu bobbaasuudhaan jila Iraan gara Islaamabaad geessitee jirti. Yeroo jilli marii Iraan Teheraan irraa ka'ee gara Islaamabaad imalaa turetti Paakistaan jeetti waraanaa 6 bobbaasuudhaan of eeggannoo cimaadhaan jila kana gara Islaamabaad geessitee jirti. Kun addunyaa ajaa'ibee jira. Erga Islaamabaad gaanis of eeggannoon cimaan taasifamaa jiraachuun beekamee jira. Akkuma waliigalatti akka guutuu biyyaatti simannaan jila Iraaniif taasifame adda jedhamee jira. Iraan marii araaraa boruu gaggeeffamuuf haalduree ciccimoo dhiyeeffatte jedhamee jira. Gama Ameerikaati odeeffannoon jiru immoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan marii kana irratti araaraa fi nagaa buusuu yoo hin danda'in wanti hamaan isii eeggata jechuudhaan akeekkachiisaa jira. Gama biraatiin immoo dhimma dhukaasa dhaabuutiin wal qabate ulaagaan tokko Libaanos illeen marii dhukaasa dhaabuu kana keessatti kan hammatamtu ta'uu ibsuudhaan Libaanos irrattis lolli Israa'eliin yookaan haleellaan Israa'eliin raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafattee jirti. Gama biraatiin immoo lolli Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti deemaa jiru har'as itti fufuun dhagahamee jira. Dhukaasa har'a gaggeeffamaa tureen Hizbollaanis gara Israa'el misaa'eloota dhukaase jedhamee jira. Misaa'eloota hedduu gara Israa'el dhukaasuudhaan kaaba Israa'elitti kan argamtu magaalaa Nahariyaa jedhamtu irratti haleellaa raawwate jedhamee jira. Israa'el immoo kaleef dheengadda haleellaa bal'aa humna qilleensaatiin Libaanos irratti raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafattee turte. Namoota hedduus madeessitee turte. Yeroo mariin araaraa gaggeeffamuuf deemutti lolli kun itti fufuun immoo yaaddoodha jedhamee jira. Gama biraatiin addunyaan marii Islaamabaaditti gaggeeffamu hawwii guddaadhaan eegaa jira. Waaqayyoon nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ture'an barisoo ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.